akkatasa kiristaana tokko bira ga'ee nagaa yoo gaafate salaamata yoo irratti buuse jechuudha. Ani amantaa kiristaanaa hordofa yoo ta'e yoon deebiseef akkaataa namni sun itti na gaafate sana jedhe yoon deebiseef iddoo tokkotti dheekkamsatu jira jechuudha. Akkamittiin ati kiristaana taate salaamata namarraa fudhatte kan jedhu islaama tokkorraa akkamittiin nageenya irraa fuute akkasittiin deebiftaaf yookaan immoo ati yoo musliima na gaafate sanarratti utuu inni hin beekin dogoggoraan yoo na gaafate illee akkamittiin isheen kiristaanadha yookaan inni kiristaanadha nagaa irratti buufte akkas jettee ittiin jedhanii namoonni dheekkaman namoonni hedduun hin jiru tokko lamallee miti. Isa kana gaafachuun barbaada. Dhumarratti illee gaaffii lama qaba. Sanbooda gara isa taanutti seenna jechuudha. Karaa qabatanii warroonni jiran illee jiraachuu danda'u. Itti naafuuf asa kana qofa ammaaf. Okay, galatoomaa ishee. Komentii dubbista wati obboleetti yaada kee akka feetetti ibsachuu waan hin dandeenyeef komentii dubbista taanaan ija kee qabadhu haasai. Ija kee akkasitti qabadhu. No, an komentii hin dubbisu. Komentii hin dubbisu yoon dubbises rakkoo hin qabu. Garuu waan tokko duwwaan jedha. Kanan jalqaba irratti jedhu na dhaggeeffadhaati sanbooda gaaffii koon itti fufa. Nuro kageta ka Yesus gara በሸለቆም ይሁን በተራራ አመቺ ነው ደስ ያሰኛል እርካታን ይሰጣል ኑሮ ከጌታ ከኢየሱስ ጋራ በሸለቆም ይሁን በተራራ አመቺ ነው ደስ ያሰኛል እርካታን ይሰጣል kan jedhudha. Hedduu galatooma garuu wal abaaruun wal arrasuun hin danda'amu as jalatti dhiifama godha. Hedduun isin jaalladha isin kabaja kanumaafidha kanan kana jechuu barbaade. Gaaffiin ani gaafachuu barbaadu tokko jalqabumarraa kaasee islaam jechuun maal jechuudha? Hiikaa islaamummaa baruu waan hin barbaaduuf tokko. Lammaffaa immoo namni amantaa musliimaa hordofu tokko akkatasa kiristaana tokko bira ga'ee nagaa yoo gaafate salaamata yoo irratti buuse jechuudha. Ani amantaa kiristaanaa hordofa yoo ta'e yoon deebiseef akkaataa namni sun itti na gaafate sana jedhe yoon deebiseef iddoo tokkotti dheekkamsatu jira jechuudha. Akkamittiin ati kiristaana taate salaamata namarraa fudhatte kan jedhu islaama tokkorraa akkamittiin nageenya irraa fuute akkasittiin deebiftaaf yookaan immoo ati yoo musliima na gaafate sanarratti utuu inni hin beekin dogoggoraan yoo na gaafate illee akkamittiin isheen kiristaanadha yookaan inni kiristaanadha nagaa irratti buufte akkas jettee ittiin jedhanii namoonni dheekkaman namoonni hedduun hin jiru tokko lamallee miti. Isa kana gaafachuun barbaada. Dhumarratti illee gaaffii lama qaba. Sanbooda gara isa taanutti seenna jechuudha. Karaa qabatanii warroonni jiran illee jiraachuu danda'u. Itti naafuuf asa kana qofa ammaaf. Galatoomaa anis otoo kana isin deebisii waa jechuu barbaadan hayyamta. Eebbina hayyamta. የሚያመጻድቅ ባሪያ ደካማ ነኝ ታውቃለህ ኻልቅ ያ ረቢ ያ አላህ በዲኮና ዲሲ ገበረ ማሱማ ኢንከዱ ኢየሱሲ ዱጋን ዱጋዱማ አላህ ኒስቶኩማ ኢየሱስ ዋጋንታኔ Inta uskokuma Yesus wakantane Inta uskokuma Wakana jedu Yerosami jiru Wakana masjedu Osonya tajiru Nyani sifin malu Ya goftara zaku
كالرقاهين قبني يا ورا الكلب كالرقاهين قبني يا ورا الكلب يلين بقوس يمي مصادق فارادك كمانين وقال خالق يا ربي يا الله بديكونا ديسي جبار ما سما Gadu Yesusi Gabara Masuma Gadu Yesusi Akas inshallah te gara debi ketti debi agalatom sitine rasulini. Okay, hedduu galatooma ulfaadha fayyadamaa asti fufa. Le galatomi Islam jechuun maali jette duraan dursatti Islam jechuun Islaamu wal istislaamu lillahi bit-ta'a. Rabbiin jedhanii wanta inni nama ajaja jala deemuutu Islaama jedhama. Islaama jechuun qaama qalbii kee Rabbitti kennitee Rabbi jala butamuutu. Butamuu yoo jedhu ajajamuutu Islaama si godha. Islaamummaan akka namni itti hubate osoo hin taane Rabbiif ajajamtee waan inni sin jedhe hojjechuutu Islaamummaadha. Tole namni tokko Islaamummaa jechuun Rabbi jala butamuudha yoo jenne ijoolleen araasii yeroo dhalattu ajaja Rabbiitiin gadameessa keessatti mataa ishee gaggargashee dhalti moo ofii ishee beekee gargarsiti? Kun jiru kun hojii waaqaati. Kanaafuu ajaja waaqayyootiin mataa ishee gaggargashiti miti? Eeyyee ajaja waaqayyootiin. Ajaja waaqayyootiin eeyyee. Ajaja waaqayyootiin hin baati garaa keessaati. San booddee erga baateeti ajajuma waaqayyo jala jirti jechuudha. Namni tokko yeroo dhalatu musliimadha waaqa ajajamaadha kan jennu tokko kana. Yoo sana irratti akka waaqa ajajamte sanatti sanuma itti fuftee ati deemte waaqa ajajamaadha taanaan ati musliima jechuudha. Karaan isi dhume irratti deemna. Garuu dhalattee gaafa bultii 80 ati ka dubaraa yookaan xammaqamtu taate dhiirri gaafa 40 xammaqamu taate karaa Rabbii irraa baatee jechuudha. Maaliif jennaan Rabbiin Quraana keessa boqonnaa lammaffaa keessatti sibghata Allah wa man ahsanu min Allah sibgha jedha. Cuuphaa Rabbii caale hin jiru. Ilmi nama Rabbii yeroo garaadha baasu cuupheedha baasa. Cuuphaa Rabbii kan caaleessa jira jedha Rabbiin. Cuuphaa kan Rabbiin cuuphee si baase dhiiste cuuphaa namaatiin cuuphamtaa jechuudha. Rabbiin sila cuuphee si fayyise cuuphama yeroo baate kan namaatiin hin cuuphamini jedha. Saniif Islaamummaa jechuun Rabbiif ajajamanu, Rabbi jala deemuu. Gama biraatti Islaamummaa jechuun nageenyummaa jechuudha. Rabbiin kanaaf yaa ayyuhalladhiina aamanuu udkhuluu fi silmi kaaffa. Yaa warra amantanii nageenyummaatti guutummaan guututti gala alarran dhaabbatinaa jedha. Islaamummaatti nageenyummaatti alan dhaabbatinaa Islaamummaatti muluu gala. Saniifuu Islaama jechuun nagaa, Islaama jechuun Rabbi jalee jedhamee butuu erga taateeti. Nus ta'e nabiyyoonni kanaan dura turan Abrahaam, Musee, Nuuh, Yesuus, Nabi Muhammad anaaf sillee muslima Rabbiif ajajamne jennee kan nun amannu muslimoonni kanaaf. Lammaffaa gaafeeti gaafatte. Yoo namni tokko fakkeenyaaf muslimni wayii salaamataa si gaafate yoo jalaa deebisne maaliif deebista nuun jedhanii. Inni beekuuf si gaafate fakkeenyaa ati muslima yatti kiristaanaa inni assalaamu alaikum siin jedhe muslima si ta'e wa alaikum assalaam yoo jette rakkoon qabu. Innu ati fakkeenyaaf assalaamu alaikum yoo jette ati wa alaikum assalaam yoo siin jedhe rakkoon qabu inni rakkoon qabu. Maaliif وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها جده سنور مسلموتا بأحسن مسلموتا لالتو يو أمور كريستان السلام عليكم وسنجا وعليكم السلام نجان سباتو نجاب سباتو ركون كم قالوا ورحمة الله وبركاته انتو كريستانا رحمني ربي فنجار ربي سراجرات أمي إيه بيدا بالمين قد أموفي مالف نو مسلمتي نما قرا ربي دي ربي نو نما قرا سفرة على نعمة الله على الكافرين جده نما قرا سفرة نما ربي كراكو دي جچا جرو نو نغا ربي فامل ربي سراتو چو فائدہ تبو کرو السلام علیکم وعلیکم السلام وجن رکو نجو ورحمة الله وبركاته جن ابدا ورحمة الله وبركاته جن كان رتي علماء نقافتني واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها كان جدو استثناء انت كيس اقول من جرو جدن علماء كنافي كان جرو من جرو سلامتا كان سقافته سلامتا دي بساجد من ربين كنافي سنافي جن كان جدو كان كامل والله تعالى على من بيكم كانت أما بيكم سكيات. أوكي. الدوغلة ما قد فياتنا. ما شاء الله تي. قاعد كبرى
gaafii namni ol seenuu barbaada yoo jiraattan ergachuu dandeessu bakki waan jiruuf jechuudha hamman gaafii koo xumuradhutti gaafii inni kan immoo gaafii hafee laman qaba gaaficha sana keessaa anni tokko akka amantaa musliimaatti muslim aku musliim jedha kiristaanii obboleessa musliimaa ta'uu akkamittiin hin dandeenye akkas jedhame sababa maaliifidha nageenyaan Muhammad silent rajirta Ahmed Hussein silent rajirta amantiin islaamaa al muslimu akul muslim jedha kiristaanni maa obboleessa islaamaa hin taane galatoom dhugaadha rabbiin quraana keessatti innamal mu'minuuna ikhwaa jedha mu'mintoonni obbolaadha jedha sababaati mu'minan taaneef muslima waan hin taaneef sigalee obbolummaa biyyaa waliin qabna obbolummaa lammii waliin qabna laakiin obbolummaa amantii waliin qabna maaliif jennaan mu'mintoota obbolaa walii kedhe rabbiin ani obboleettii kiyya kiristaanarra obboleettii kiyya muslimatu obboleettii kan caalaati kan qaamaanirra kan amantiidhaan waliin dhufeetu wal caalu kan qaamaa qaamni wal ganaayyuu kan amantiidhaan waliin ganu yoo dhugaadhaan wal jaalate dhugaadhaan wal dhufe lamaanuu amanaa dhugaa tanan innamal mu'minuuna ikhwa kan jedhu sigalee innamal mu'minuuna ikhwa kan jedhu mu'minoonni obbolaadha kan jedhu warra amantiidhaan tokko ta'anii rabbiin obbolaadhaa jedha ati moo wanti ati obbolaan taate obbolaa isa kaaniin obbolaadha isa hojii qaamaa waliin alatti ta'uu mala obbolaa biyya tokko waan taateef obboleettii gosin jechuun hin mala garuu ammoo obboleettii yookaan ammoo obboleessa isa kan amantaadhaa miti mu'mintoonni maal jedhe ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam yashuddu ba'dahu ba'dha jedhani garii isaanii wal jabeessu jedhani haa ta'uti immoo idhashtaka minhu udhun tadaa minhu sa'irul jasad muslima keessaa fakkeenyaaf ahmadiin biyyaan hin beekunan yookaan immoo dhiisa ahmadiin namni ameerikaa wayii yookiin paakistaanii wayii otoo dhukkubsateeti akka waan anan dhukkubaa jirutti muslima tokko natti dhaga'ama jechuudha yoo qaamni kee keessaa tokko jedhan ergamaan rabbii qubni kee kun citte qaama kee muluusi dhukkubaame sababa quba kee kanatti bar qeensi kee tokko citte tasaqaayyaa bulta muslima amane jechuun obboleessaa tokko gaafa akka kana dhukkubsate akka hundi isaanii akkasitti dhukkubsataa buluu jedhan ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam warra seeraan amane rabbiin waa taasisu saniifu yoo obbolummaa akkasii barbaadde rabbiin obbolummaa akkasitti si haa dabalu obboleettii kosiin jenna siinillee bakkoon tokko hin jiru inshaallaati abshir Okay, eddu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha gaaffii koo isa dhumaa fi dhumarratti illee waan tokko nan dabarsa gara fuulduraatti wajjin jirra yoo rabbiin jedhe gaaffii inni kaan immoo yeroo baay'ee xiyyeeffannaan keessanii gara amantaa ortodoksii irraatii gara amantaa musliimaatti yoo dhufan illee gara amantaa pirotestaantii irraa gara amantaa musliimaa yoo dhufan illee xiyyeeffannaan keessan inni guddaan Yesuus irrattidha. Maalidha badiin Yesuus? Alam fakkeenyaaf na ajaa'iba dhugaa yeroo baay'ee ijoolleen amantaa musliimaa hordoftan illee asumaan hubadha wanti nuti hubachuun nurra jiru anillee haa ta'u isinillee wanti nuti hubachuun nurra jiru Yesuus yeroo jedhamu hunda utuu hin taane namoonni tokko jedhu kolfullee maaliif gatii baaseera achi quraana keessatti illee gatii baaseera kabajaa isin biraa qaba nu biraallee isin bira sirriitti kabajaa olaanaa qaba garuu yeroo baay'ee akka qoosaafaatti akka waan taanetti qalbii keenya keessatti mallatteeffama maaliif akka ta'e hin beeku ijoolleen musliimaa tokko hunda utuu hin taane namoota tokko namoota ganaa barumsa irra jiran baratanii ol adeeman warroota jiran asumatti immoo garuma jala kanaa taa'ee immoo yeroo dhaggeeffadhu iyyuu wanta xinnoo ishee laphee namaa dha'antu dubbatama waa'ee Yesuus kun yeroo maqaa dha'amu waa'ee Yesuus kun yeroo maqaa dha'amu wanta xinnoo ishee laphee namaatti bu'antu dubbatamu Yesuus nyaatee dhugee akkas ta'ee sagaree maal akkasittiin kabajaa irraa godhuun waan irra jiru natti hin fakkaatu garuu akka hubannoo koottidha maaliif